Badiisa keenya biyyaaniin baay'een taasifameera. Garuu fiixaan hin baane harkaa rukutameera. Badiisa keenya biyyaaniin baay'een taasifameera. Garuu fiixaan hin baane harkaa rukutameera. Ashama harka fuunee nagaan siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa keessanii ana nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii anaa dhufuu jedheen jira gammadeen jira har'a gammadeen jira gammachuun koo takka daangaa daarii dhabee jira dhugaa dubbachuudhaafi video kana laayikii godhaame laayikii godhaa isiniin jedha gammachuu keessan naaf ibsaa dhugaa hedduu takka kanan sin jaaladhu kanan sin kabaju jechaadha hordoftoota chaanaalii kootii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja egaa carraa argadheen jira carraan an argadhe kuni carraa gara biyya kootii galuu jechaadha gara Itoophiyaa galuu baay'ee sin jaaladha dhugaa garaan na kaffa'e ijoolleen as keessatti bare baay'ee isaanii ijoolleen keessattuu karaa miidiyaa kanaan bare jechaadha hedduu isaanii baay'ee kanan jaaladhu baay'ee kanan kabaju simbira deemuu kootti baay'ee keessi koo na kaffa'ee jira garuu carraa argadhe kana sinillee akka argattaniif immoo abdiif amantiin qaba. Waaqayyo na gargaaree guyyaa sodaachisaa guyyaa bakka waan hundumarra na gargaaree baroota keessatti na gargaaree carraa gara biyya kootii deebuu argadheen jira hordoftoota chaanaalii kootii akkasuma warroonni carraa galuuf irree fedhii qabdanirree baay'ee keessanitu jira isinitti nagaamiin guyyaa waaqayyo guyyaa rabbi isiniif kaa'e inuma galtu isiniin jedha. Kanaaf boru sa'aatii arrimee sa'aatii meeqadha? Boru bariin deema waan ta'eef viidiyoo isinii waraabee gadi lakkisuu hin danda'u. Egaa gara biyya kootii carraa galuu argadheen jira karaan ani galu immoo Kaayiroorran hin gala kallattii hin jiru waan ta'eef jechaadha. Kallattii sira hin jirree fi Kaayiroorran naa kuttee egaa sa'aatii baay'een Kaayiroo keessa tura waaqayyo obsa naaf haa kennu malee isiniin jedha. Asii kanan deemu sa'aatii ganama sa'aatii 8 akka Beerutiitti jechaadha. Egaa akka sa'aatii tokko walakkaadha kan Kaayiroo kana deemudha xiyyaarri jechaadha achi ga'ee warra deemu sa'aatii 10 muluun ta'a jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf sa'aatii 10 hunda isaan ta'a gara achi taa'ee warra dheetanan achi immoo gara biyyaa himala siniin jedha. Egaa waaqayyoof galanni haa ta'u dhugaa rabbiitii baay'ee tokko sodaachaa ture baay'een birrachaa ture sun hundumtuu narratti homtuu hin taane sodaannaa sana keessatti sina milkeesse. Rabbiin koo waan hundumarratti jabaadha danda'aadha na milkeessee milkaa'ee isiniin jedha hordoftoota kiyyaa dhugaa hedduu takkan sin jaaladha akka sinaaf gammaddan immoo abdiin qaba isiniin jedha akkasumallee waan keessa jiru waan jiru akkaataan ittiin keessa darberree gaafan keessa darbee viidiyoo isinii hojjedhee warradhee isinii poostii godhaa waan gaaffii isiniitti ta'ellee koomentii jalatti na gaafattanii ani immoo isiniif deebisuu danda'a akka har'aa kana miti biyya kiyya gallaan. Waayifaa bitadhee fataa jedhee tanaa si wajjiniin haasaa liivillee seenuu danda'a achirraan dhuftanii waan barbaadan na gaafachuu dandeessu warroonni lakkoofsa bilbilaa hin qabne. Kanaafuu gatii tikkeettaarree karaa naa kutame kanaan irree isin itti himuu danda'a. Itoophiyaa keessatti irree akkaataa ittiin darbu shaanxaan fi akkaataa ittiin darbu hunda isaa isiniifaan hima jechaadha. Sababii isaa irraa akka ittiin himuun qabu waan ta'eef gaafan keessa darbee boroggaan keessa darbee viidiyoo isinii hojjedhee isinii hima isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kootii baay'ee sin jaaladha dhugaa rabbii obboloonni baay'een keessanii baay'ee dhugaa keessatti galuudha galuu kiyyaa hawwii qabdu jechaadha halamii maali hin galleeree naan jettu biyyoota garaagaraa keessatti teessanii yaa'u guyyaa isaa malee hin ta'u isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kunooti guyyaan naaf ga'ee jira gara biyya kootii galuudhaafi. Baay'ee gammachuun qaba garuu gammachuu otuman qabu iyyuu maal ture seetan obboloota kiyya ijoolleen biyya ormaa kana keessatti bare maal seetan danuu isaaniitu jira biyya bakka hundumaa jechaadha gaafa rakkatan rakkoo isaanii kan natti haasa'anii anirree rakkoo isaanii sana furuudhaaf bakka namaatti jechaadha bakka namaatti itti siqee rakkoo isaanii sana furuu fi amma akka amantii kiyyaatti kadhachuu fi waan humna barbaachisu obboloota koo kana wajjin dhaabachuu kiyyatu hin hafa jedhee hin yaadu garuu obboloota kootiif sagalee ta'uun koo sinafu yoo biyya kootti galee baay'ee dhugaa natti dhaga'ame rabbi. Natti dhaga'ame isiniin jedha waaqayyo sinaa eeguu lafa isin jirtanitti obboloota kiyyaa lafuma jirtanitti akkuma amantii keessanitti kadhadhaa hin dhiphatinaay keessattuu waa'ee biyya kanaaf baay'ee hin cannaqaminaa hin dhiphatinaa torbee lamaan booda nagaan hin bu'a jedhanii
kana badaa miti isiniin jedha ammasitti isin immoo raafaminaayi akkasuma kallattiin illee yoo hambanamu ta'erree galuu dandeessu warra hojjetachuu barbaadan immoo itti fuftanii hojjetachuu dandeessu sammuu keessan hin cannaqina akka duraa sana miti isiniin jedha lollirree obboloota kiyya kanaafi akkasiniin jechuun barbaada. Maaliif seetan dhugaa nama akkasitti isin gatee galu kana garuu ijoo isin bira hin oolu na bira nooltanii ijaa waliin arginu bakka aman eemorraa sa'aatii bakka yeroo qabu nagaa isin gaafadhee maalirra jirtu eessa jirtu akkam jirtu jedhu sana waan akkasin na bira teessanii na bira jirtanii rakkoo keessan rakkoo koo wal wajjin hirmaachuu dandeenyu tallaala dhugaa dubbachuudhaafi. Kanas ta'e sanas ta'e rabbiin lafa isin jirtanitti isin haa eegu isiniin jedha eegumsa isaatu caalaa gaafa inni isin eegamoo milkooftanii galtu akkuma kiyyaa'e milkaa'atii galaa dhugaa inni dhiphatinaa hin cannaqaminaa hin boo'inaa hin yaadda'inaa waan hundirra kan caalu lafuma dhaabattan dhaabadhaa abdiin kutatinaa isiniin jedha tololliyyuu kan jiraatu iyyuu ta'e maatiin simbira jettan si fudhatanii deemuu kanaan booda immoo hin dhaabata jedhu. Inni abataa torbee lama isa iyyuu badaami torbee lamaan kana iyyuu badaami jedhanii siin jedha isa immoo waan dhaga'e waan arge xiqqoo ishee waan asirratti dubbachuun nan barbaachifne malee karaan arguun qaba beektu ane bakka dhiisee siin jedha sinii gala jedhee yaada. Waan argu waan dhaga'uuf jechaadha. Viidiyoon kaleessa hojjedhe tokko gubbaarratti obboloota koo yeroo tokko dhugaa rabban waan dhugaarraa kan hafe waan feekiin hojjedhu jechaadha. Obboleettii teenya as Beerut keessa gaafa sanbata akka tabbaan du'e jedhii boo'i jedhee boosisee ta'u gara biyyaa galte sidii jedhe sana gubbaarratti eegaa naan jette tokko dhugaa waaqayyo goomitti irratti. Yesus maa nama arrabsitu tokko dhugaa rabbiiti anis sila shamarraa dhumaa keessaniiti. Innaa maallaa hin jette ergaa akkanatti nama gargaarte too namni hin galate ati maaliif hin galleree nama achi teessu biyya rakkattuu keessa naan jette. Nanni isa tokko koomentii hii dileetiin godhe iyyuu ijoollee jala seenee deebisaaf jedhee sana dileetii godhe jechaadha. Obboloota kiyya hinaafa badaa hin qabaatinaayi hinaafa badaa sirrii miti an obboleettii kiyya amma beekumsa kootii gargaareera dhugaa rabbaan mallee naa dawwaltee turte jechaadha. Yoo waaqayyo jedhee ijaa wal argina jedheeniin ture ijaa wal argine feenyuudha viidiyoo sinii waraabee hunda isaa shirraayyuu hin dhageessu jechaadha akkatti baatee akkatti galtee. Amma ammatti kinoo ijjina irratti hiitee jiratte jechaadha sababii boocharra kan ka'e. Kanaaf akkasii siniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa fayyaanaa taa'ii nagaanaaf taa'ii amma guyyaa walitti deebinutti yoon biyyas ga'ee siniin jedha waan irra ga'e hundumaa siniifan hima siniin jedha baay'ee turtii gaarii baay'ee sin jaaladha chaaw.